Akkam jirtu daawwattoota Oromia Media Network oduu isinitti himna yuun ingidaasii waliin tura. Wiirtuun qorannoo dhibee koronaa COVID-19 kan damee Oromiyaa Adaamaatti hojii eegaluu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksise. Biirichi ibsa miidiyaaleef kenneen wal'aansi dhibee koronaa Finfinnee hospitaala eekkaa Kotobee qofatti kennamaa tures hospitaalota Moojoo fi Adaamaatti kennamuu eegaluusaa ibseera. Yuunivarsiitiiwwan naannicha keessatti argaman waliin ta'uun giddugala qorannoo fi wal'aansa dhibee kana babal'isuuf hojjetaa jiraachuus ibseera. Dr. Mangistuu Baqqalaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Giddugala qorannoo laaboraatoorii naannoo Oromiyaa damee Adaamaa dhibee kanaan wal qabatee qorannoo eegaluusaa har'aa kaasee beeksisuun barbaada. Ittaansee saamuda kutaa hawaasaa adda addaarraa magaalaa Adaamaa keessatti fudhatame 197 yeroo darbe gabaasnee turre bu'aan qorannoo sanii yeroo ammaa bahee jira waan ta'eef namoonni saamuda san kennan 197 hundi isaaniitu dhibee kanarraa bilisa ta'uu isaanii beeksisuun barbaada. Sadaffaa giddugalli yaalii dhibee kanaan wal qabatee naannoo keenya keessa aga ammaa hin turre baay'een keenya ni beekna. Yaaliin geggeeffamaa kan ture hospitaala eekkaa Kotobee as magaalaa Finfinnee keessatti ture. Yeroo ammaa garuu hospitaalonni lama hospitaalli Moojootii fi hospitaalli Adaamaa hojii kanaaf qophaa'anii qophii isaan barbaachisu hunda xumuruudhaan har'aa kaasee jechaadha. Dhukkubsataan hoo jiraate yaalii jalqabuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsuun barbaada. Waldaalee ogeeyyii fayyaa dabalatee qooda fudhattoota biroo waliin ta'uun meeshaalee qorannoo fi wal'aansa dhibee kanaaf oolan mijeessuuf hojjetaa jiraachuu kan ibse biirichi tibbana meeshaa dhukkubsataa sirni hargansuu isaa hubame wal'aanuuf gargaaru mechanical ventilaatorii 101 bitachuu isaa beeksiseera. Gaagama weeraraa vaayirasii koronaan hawaasa naannichaa darbeesee uummata biyyatti mudachuudhaaf malu hir'isuuf miidiyaalee fi qaamolee garaagaraa waliin ta'uun hojiin hubannoo cimsuu hojjetamaa jira. Kan ibsa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hawaasnis hubannoo argatu sirnaan hojiitti hiikuun fayyaa ofii akka tikfatuuf waamicha dhiheesseera. Ogeeyyiin fayyaa naannichaa dhibee koronaan wal qabatee hojii hojjetamuun cinatti tatamsa'inaa dhibeewwan biroon hawaasni naannichaa gaagama hin malle akka hin kaffalleef to'annoo dhibeewwan biroofis xiyyeeffannoo malu kennuun akka barbaachisu dhaameera. Tilmaama namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman Itoophiyaatti weerara dhibee koronaaf saaxilamuu danda'u jedhu ilaalchisuun gaaffii dhihaateef deebii kan kennan Dr. Mangistuun yaadichi kan hundaa waliif galcha ta'uudha baatus keessumaa baadiyyaatti dhibeen kun daran hammaachuu waan danda'uuf of eeggannoo barbaachisu cimsuun murteessaadha jedhan. Guutuun ibsa kanaa ni dhiyaata. Gara oduu ichaanutti wayitaa ceenu yeroo hongee waraanaa fi dhibee hamaa uummati iyyachuun aadaa ganamaa uumaatti iyyachuun aadaa ganamaa uummata Oromooti. Balaa koronaa vaayirasiin dhufurraa nuuf uummata addunyaa baraarii jechuun Oromoon kutaa Oromiyaa garaa jiru kadhannaa gara uumaa isaatiitti gochuu itti fufeera. Maanguddoonni biyyaa Gujii fi dubbii himtoonni qaalluu yookaan murroonni waaqaa kadhachaa jiru. Gujiitti kadhannaan akkanaa obboroo osoo jabbiin harma hin oone loon foonaadhaa hin yaane akkasumas namnillee osoo waa hin dhaminne dhaddachaa jalatti kan geggeeffamudha. Maanguddoonni fi murroonni Gujii hunduu akka of eeggannoon taasifamuufis dhaamsa dabarsaniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Galaanaati akka taanutti dhiyaata. Hamaan wanqad waraan hamaan wanqad wantoota wanqad samalee nu nagees murtii nu nagees qumbii nu nagees gadaa nu nagees galmalle nu nagees dheedaa beeda nu nagees. Oromiyaan aadaan bulti nu aadaa teennaan bulla dhukkuba kana nu hanqad dhukkuba kana nurra qaxxaamuri waaqa addunyaafuu araarame waaqa kolbaafuu araarame biyyi dhumataatti sulle biyyuma nama ka kennaati biyya nu guddanneen biyya barumsa nu erge biyya waa hedduu nu erge waaqa kolbaasa mara araarame waaqa kolbaasallee araarame waaqa nullee araarame nullee immoo akka jaarsa biyyaatitti yoo teettan waltin siqina ammalleen baagalaa keessanitti bisaan saamunaa qulqullina keessa eeggadha waan biyya keenya haa qarqaaru
ati dhukkuba kana nu hanqaadhu dhukkuba kana ati qaxxaamuri ati dhaami cufnaa dhoonne irraa cufame hanqisa nu keenne irraa ati nu hanqaadhu ilma keenna hanqaadhu intala keenna hanqaadhu biyya keenna hanqaadhu waaqa nu nagees gadaa nu nagees qaalluu nu nagees jaarsa nu nagees ilma nu nagees intala nu nagees waaqa nagaan nu ulkaas waaqa si kadhataa irraati nu dhageessa nu hanqisi jenna waaqa nu hanqisi jenna beellee si kadhanne waaqa ati nu irraa hanqisi waaqa heeti waama biyya dhufe kanatti waaqa nu irraa hanqisi isa malee nu nageessa gadaa nageessa qaalluu nageessa torbi nageessa hayyuu nageessa heeti ardaa nagee keessa nu nageessa. Ani maqaan kiyya Hirbaayee Baatii jedhama jiraataa Tooree Baadiyyaati. Murraa qaalluu waan ta'eef hanqisa biyya keenya afaan nuti kadhanne waan hin dhaga'a biyyillee hin dhaga'a waan illee waan dhaga'uuf biyya keenya dhukkubii hanqata yoo nuti kadhanne yoo teennee aadaa duritti bulle akaakoti keenya abbootiin keenya itti bulte yoo si qabannee deenne wanni itti kadhanne sun hin dhannu waan nu hordofa nu faana waaqaa deennaa waan nu dura deema hin hanqata barii afaan gogaan bisaan afaan shokati tamboo donnaati harka dandikati yoo baanee teennee kadhanne waan durille waan nu jalaa waata yoo nuti kadhanne illee dhagee hin baajenneetti amanna. Qilxaa birrii lafa jedhamu meedaa dakaatitti addee abbootiin keenya duri teetutti baane cufanaa dhoonne akka inni cufamu goone biyya keenya keessa akka inni tattaafanne akka inni badu akka inni hanqatu akka inni taru godhiisaan maanguddoon teenya bokkuu qabatte horooroo qabatte. Maqaan kiyya qaalluu galchuunaan jedhanii godina Gujii lixaa aanaa galaanaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa galaanaati. Guddaan onni of eeggannu tokko waaqa kadhannaa kun immoo tuttuqqaa walii dhiisuu dhiqannaa qulqullina walii ifii eeggachuu waan jedhame akka aadaatti tokkoffaa jaarsi biyyaa bara dhukkubi dhufe bara caamaa bara roobi dhabame bara dhibeen addaa mul'ate dhaddacha isaatti bahee waaqa kadhatee afaa itti tolee ofirra dabarsaa tureera aaduma kennallee ammas bu'uuruma kanaan akka aanaa galaanaatti ganda aanaan galaanaa qabu 26 keessa tokko tokkoon jaarsaa dhaddacha isaatti bahee akka waaqa isaa kadhatu jaarsi biyyaa kun biyya keessa jirutti ganda keessa jirutti hubannoo kana kenne akka wal tuttuqqaan wal dhungachuun wal reebuun wal bira tee'uun hafe kaayoon isaa kana ture. Egaa kadhanni kun dureewwan amantaalee garaagaraatiin sadarkaa biyyaattis eegalamee jiraachuun inni beekama. Gara oduu itti aanutti ceena. Waajjirri eegumsa fayyaa magaalaa Naqamtee fi kolleejjiin fayyaa Naqamtee tatamsa'ina koronaa vaayirasii irratti hubannoo kennaa jiru. Naqamtee fi naannawaa magaalichaatti ammallee hubannoon hawaasaa laafaadha jedha riippoortarrii keenya Taganyii Daaqaa gabaasa bilbilaan nuun ga'e. Magaalaa Naqamteetti hubannoon hawaasni dhimma dhibee koronaa vaayirasii kanaan qabu laafaadha. Akkuma kaleessa barsiifata kaleessaa waliin nyaachuu, waliin dhuguu, waliin adeemuu, wal dubbisuun yeroo itti darbee mul'atutu jira. Keessattuu guyyaa har'aa kana guyyaa gabaati. Hawaasni keenya baay'ee dhufee akkuma kaleessa reengaddaa dhimma kana irratti hubannoo hin qabne wal bituu, wal gurguruu, walitti gobbatanii waliin deemuutu mul'ata. Kanarraa ka'ee dhimma hubannoo irratti hojjetamuu waan qabuufi waajjirri bulchiinsa eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi kolleejjiin saayinsii fayyaa magaalaa Naqamtee magaalaa keessa naanna'anii hojjettoota isaanii dabalatanii duulaanii uffata adii uffachuudhaanii dhimma kana irratti hawaasaaf hubannoo laachaatii jiran jiranii hawaasni tokkollee dhimma dhibee kana maal hojjechaa jirtu jedhanii yeroo isaan itti gaafatanillee jira. Kun kan agarsiisu ammallee gara fuula duraatti hubannoo hawaasaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabudha. Kana irraati hubanne dhimma akka danda'amu fageenya walirraa hagamti fagaatanii deemuu akka qabanii harka wal qabanii wal dubbisuun akka hin barbaachifne yoo mallattoon dhibee kanaa dhanna gubaa artifachiisuu qufaasisuuf mallattoon dhibee koronaa kana kan fakkaatu hawaasa keessatti yoo argamillee buufata fayyaa naannoo isaanii jiru ogeessa fayyaa naannoo isaanii jirutti dhiyaatanii mallattoo akkasii jira jedhanii himanii hawaasni wal baraaruu akka qabu irratti xiyyeeffatanii kan barsiisaa oolanii jechuudha. Magaalaa Naqamtee fi naannoo isheetti sochiin hawaasaa maal fakkaata? Gabaan akkuma durii jira moo hawaasi dammaqinni dhimma kanarratti qabu maalidha? Waan nama dhibu magaalaa keessa magaalaa Naqamteetti wanti jiru fooyyee qaba garuu inni iyyuu gahaa miti hubannoo irratti hojjechuu ammallee barbaachisa. Keessattuu harri guyyaa gabaati magaalaa Naqamteetti
hawaasni keenya baadiyyaa akkuma yeroo kaanii gabaa ayyaanaa wanti butuudhaan kan jiranii gabaallee dhorkameera haa ta'u walirraa fagaatanii daldalachuu kana irratti illee hubannoon hin jiru. Bifa ho'aa ta'eenidha jechuudha wal bituuf wal gurguruun kan jiru. Kun immoo hawaasa baadiyyaa biratti dhimma kana irratti hubannoo bal'aan ammallee gadi fageenyaan kan hin hojjetamne yoo ta'e hawaasi keenya baadiyyaa rakkoo kanaaf saaxilamuu mala waan ta'eef hubannoo irratti hojjechuun gana ammallee kan baay'ee barbaachisu ta'uu isaati jechuudha. Kanullee bakkichatti argamnee kan hubannee fi kan taasifne. Haaluma wal fakkaatuun ogeeyyiin fayyaa godina Arsii Lixaa duulaan tatamsa'inaa dhibee vaayirasii COVID-19 ilaalchisuun hawaasaaf hubannoo kennaa jiru. Namuu iddoo jirutti hojii hawaasaa baraaruu hojjechuu akka qabuufis Dr. Nuraddiin Luukee wayituma kana dhaamsa dabarsaniiru. Shamsiyaan Shuutu dubbise. Egaa nu gorsa kennaa jirra. Gorsa kennaa jirruuf immoo hawaasuma keenya hanga dandeenyeeni miidhaa dhukkubni kun fiduu danda'u haga tokko ni hir'isna jedhuuni. Egaa har'a guyyaa ja'affaarra jirra waan kana erga jalqabne guyyoota sanan darban keessa aanaalee godina Arsii Lixaa jiran waliin geenye aanaa tokko qofatti nu hafa. Mee hojiilee kanneen eenyu fa'aa wajjin hojjechaa jirtu? Hawaasni hangam ofitti fudhatee wanta kennaafii jirtan kana hojiitti jijjiirachuudhaaf yaalaa jira? Egaa hojii kana kan hojjennu ogeeyyota fayyaa wajjin akkasumas dargaggeeyyii kaka'umsa qaban wajjin konkolaachistoonni keenyas ni jiru. Dabalataan immoo namni opereetarrii montaarboo jenereetaraas ni jira. Haala kanaan hojjenna. Hawaasni immoo yeroo nuti himnu inuma dhagaa inuma fudhata. Gara hojiitti hiikaa hiikuu kan jedhu ilaaluuf yeroo fudhata. Sochiin amma taasisaa jirtan kun hawaasa tajaajiluuf deemtan kun akka qaama kamiiti kan godhamaa jiru? Nu akkuma tola ooltummaatitti deemna. Ogeeyyonni fayyaa nu wajji deemanis toluma ooltota. Namoonni konkolaataa nu kennanis tola ooltummaadhaan malee qaama mootummaatiillee miti. Kaka'umsuma keenyaan. Hojiilee akkanaa kana yeroo hojjettan amma hiika maalii qaba? Egaa kun ogeeyyota fayyaa naannoo biraa jiranii fi fakkeenyummaa guddaa qaba. Ogeeyyonni fayyaas ta'ee namoonni biroo yeroo balaan akkanaa yookaan weerarri akkanaa mudatu ta'anii mootummaa qofa eeguun qabani. Hunduu waan qabu walitti fidee wal gargaaree hawaasa barsiisuu irratti ittisa dhibee kanaa irratti yoo hojjete bu'aa ni qabaata jennee abdanna. Kanaaf boodarraa erga dhukkubichi nama miidhuu jalqabee dhukkubichi miidhaa guddaa geessisuu jalqabe gaabbuu irra ammuma waan dandeenyu waan humni keenya eeyyamu hunda goonee socho'uu qabna. Kanaaf ogeeyyonni fayyaa naannoo biraa jiranis haaluma kanaan mootummaa qofa eeguu otoo hin ta'in abbootii qabeenyaa naannoo isaanii jiran kan konkolaataa qabu konkolaataa gaafatanii hawaasa baadiyyaa irra jiru keessattuu barsiisuu irratti ni fuulleffattan jennee abdanna. Mee dammaqinaan dhibee kanarraa of eeggannoon akka jiraatuuf dhaamsiisin dhumarratti dabarsuu barbaaddan qaama kamiifuu? Dhukkubsattoonni akka dhukkuba onnee, dhukkuba akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhukkuba HIV yeroo dheeraaf kan fudhatan kunniin ni jiru. Yeroo kana keessatti torbaan kana keessatti yoo danda'ame dhufanii qoricha isaanii kan yeroo dheeraa dhiyoota baay'eef isaanii ta'u otoo fudhatanii gara mana isaanii deebi'anii waan gaariidha yaada jedhu qaba. Egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimma kanarratti jiraattota godinaalee Oromiyaa garaagaraa dubbisuu irratti argama. Hubannoon hawaasaa maal akka fakkaatus yerootti simbiraan ga'aatii kan jiru. Miidhaa fi tatamsa'ina koronaa vaayirasii irratti dadammaqiinsi hawaasaa ammallee ni barbaachisaa jedhu namoonni OMN bilbilaan dubbise. Mootummaa fi namoonni dhageettii qaban tooftaa danda'amu maraan hojii hubannoo hawaasaa gabbisuu ijuuf akka qabaniifis waamichaa dhiyeessaniiru. Adaanee Tasfaayee yaada isaanii qindeessa. Bakki jireenya koo godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Sadiiti. Maqaan koo kaadhimamaa barsiisaa Iddoo isaa Tasfaayee Dureessaan jedhama. Naannoon keenya kuni qorannaa hunda waan guddaa haalli isaas baay'ee hawaasa qonnaan bulaa keessa waan jirruufi naannoon keenya kun xiqqoosee naqaasa giddu galeessisaa nurraa fagoodha. Haalli to'annaa naannoo kanaas immoo xinnoo seegamaa baay'inaan waan hin beekamne to'annaan kun rakkoo waan hin turreefi yaadaan hawaasni wal baqataa kan wal qabaan jiru gariin immoo wangeelatti da'oo godhatee yaaduma wangeelaa sanatti bulee wal qabuu baay'isa namni wal dubbisuu kanas hin baay'isa. Isa kanatti qoon nama rakkisa hawaasni dafee nama hubatu of eeggannoo of eeggata garuu gara wangeelaatti hirkatee
qabu jedhee tamanuu yaala waan ta'eef dhugumaan egaa wangeelli danda'a waan ta'eef hawaasni immoo hundi harka wal qaba walakkaansa. Tole maaltu ta'uu qaba jettan ree kanaaf? Kanaaf wanti ta'uu qabu utubuu buufata fayyaarraa deemanii akka dhukkuba koronaa waliin wal qabate. Koronaa wajjin wal qabatee haalli biraadhaa hedduu bilas namatti tolu baatu fayyadu taaskiin takka illee hin deddeemtu. Warri makiinaa qabu baatu jaarrii makiinaa isaatiin numa deddeemaa haa ta'u malee miskiinni manaa gabboonis hin jiru taaskileenis magaalaa keessa hin deddeemtu uummanninis warri haajaa fadhu hin deddeemee gala makiinaan hin jirtu haala kanaan galgala fa'aa ta'e jirtu takka takka makiinaan taaskii beekaan nama qaaleessan. Akkasuma jireenyi hedduu qaala'ee jira meeshaan dukkaanaa jireenyi duraan qarshii 300 ture fuudhanii karaa 400 ol dabarsanii jirani silaa kana mootummaan godhu jira ja'a malee liqiitti itti gabbu'ee hojjechuutti jiru waan ganda keessa dalagamu jiru quba hin qaburraa. Isaan irratti jijjiirama yaadaa fiduudhaa fi eenyurraa maaltu eegamaa eenyu maal hojjechuu qaba jettee yaadamee? Kana irratti nun qabu wanti kun nama hunda ni qaba. Nama hin laallatu, amantaa hin laallatu, saba hin laallatu, abbaa fedillee hin laallatu. Namni itti gaafatamummaa mataa isaa bahuu danda'u qaba. Namni hundinuu mataa isaatti jedhee wanta kana irraa ittisuu danda'u qaba. Mana keessaa gadi hin bahinaa jenna. Egaa tamsa'ina vaayirasii kanaa to'achuuf magaalonni fi